Oromoon akka sabaatti tokkummaa isaa akka siyaasaatti ammoo kaambii mataa isaa faanjiidhaan xaxeele itee galtuu irraa eeggachuu qaba. Itoophiyaa jalatti yaada nu tiksu kamiin laaleeffan. Ilmaan Oromoo maaliif walii galuu dadhabe yaanni jedhu yeroo hedduu karaa ummata Oromoo fi firoota qabsoo bilisummaa Oromootiin ni ka'a. Gaafii kanaafis namoota akka dhuunfaattis ta'ee murnaa akkasumas dhaabbilee garaagaraa yaadota kana furuudhaaf carraaqqii isaan hin goone hin jiru. Garuu hin milkaa'in hafe. Uummanni Oromoo bal'inaanis garaagarummaa yaada ilmaan Oromoo gidduu jiru keessattuu gama siyaasaa Itoophiyaatiin biyyattii jigsuu fi impaayera biyyattii haaromsuu waan jedhuun hanga ammaatti yaadni wal falmisiisaa turee jira. Harka fuula daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii Fashama akkam jirtu oduu keenya kan guyyaa irraati. Oduu keenya kan guyyaa irraa kan qabatee isiniif dhiyaatu Amurataa Obsaati. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya amma xumura sagantaa keenyatti nu hordofaan affeerraa keenya. Tokkummaan Oromummaa fi kaambii qabsoo gargar foolee bilchinaan eeggachuu qabna. Dooniin kan dhibamu galaanni waan guddateef yookiin dambaliin waan cimeef miti. Bishaan qaawwa xiqqoodhaan qaawwa doonii seenuu gaafa jalqabdu. Bishaan suutaan qaama doonitti hidhaamaa deemtu baalaansii dhorkatee galaana jalatti gadi dabarsa. Qabsoon bilchaataan gaafa deemu diinni ala irraa rukute akkasii hin injifanne gaafa garuu lootee galtuudhaan carraa hafte yaallata. Lootee galtuun akka bishaan xiqqushuutti doonii galaana jalatti dhibimsitu sanatti qabsoo si harkatti hurkurtee dhamaatii kee hunda dachitti mata. Oromoon akka sabaatti tokkummaa isaa akka siyaasaatti ammoo kaambii mataa isaa faanjiidhaan xaxeele itee galtuu irraa eeggachuu qaba. Itoophiyaa jalatti yaada nu tiksu kamiin laaleeffan. Ilmaan Oromoo maaliif walii galuu dadhabe yaanni jedhu yeroo hedduu karaa ummata Oromoo fi firoota qabsoo bilisummaa Oromootiin ni ka'a. Gaafii kanaafis namoota akka dhuunfaattis ta'ee murnaa akkasumas dhaabbilee garaagaraa yaadota kana furuudhaaf carraaqqii isaan hin goone hin jiru. Garuu hin milkaa'in hafe. Uummanni Oromoo bal'inaanis garaagarummaa yaada ilmaan Oromoo gidduu jiru keessattuu gama siyaasaa Itoophiyaatiin biyyattii jigsuu fi impaayera biyyattii haaromsuu waan jedhuun hanga ammaatti yaadni wal falmisiisaa turee jira. Nutis kaayyoo fi akeekni keenya impaayera Itoophiyaa diiglee biyya Oromiyaa ijaaruudha. Kana gochuufis lubbuu jijjiirraa hin qabne itti gabbaraa qabsoo hadhooytuu lubbuu ilmaan Oromoo hedduutiin qabsicha sadarkaa kanarraan gahee jira. Uummanni Oromoo lubbuu ilmaan isaanii Oromummaaf Oromiyaaf bareechee hubatee jira. Kanaafuu wal dhabdee yaada ilmaan Oromoo gidduu jiru Itoophiyaa ijaaruu fi Oromiyaa ijaaruudha. Kanaan ala jibbi nama dhuunfaa kamiyyuu hin qabu. Qaama uummata Oromoo irratti Itoophiyaa ijaarra jedhu kamuu ni balaaleeffanna. Wal bira dhaabbachuu waan hafuu miti. Ija keenyaan Oromiyaan ni bilisoomsina. Bunni shira waboo diiguu baree ammaas harka dhoksaatiin shiratti jira jechuudhaan fuulbarruun miidiyaa hawaasaa irra deddeemus ifoomsee jira. Oromoon akka sabaatti tokkummaa isaa akka siyaasaatti ammoo kaambii mataa isaa faanjiidhaan xaxeele itee galtuu irraa eeggachuu qaba. Itoophiyaa jalatti yaada nu tiksu kamiin laaleeffan. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo dhiiga lafee gootota Oromoo fi sammuu qaroo hayyoota Oromootiin ijaaramte hidhannoo waboo meeshaa waraana irbuu gootota sammuu qeerroo hayyoota Oromoo sammuu qaroo hayyoota Oromoo siyaasaa fi saayinsiin tooftaa hedduudhaan ijaaramedha. Kanaaf warroonni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ni diigna jechuudhaan abjuu jireenyaa godhataniis jooraa jiran abdii kutachuu qabdan jenna. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu teenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabamaa sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti bilisootii fi sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofuu hin dagatinaan dhaamsa kooti.